namni akkuma dalagaa qabuun akkuma walirra gartee waa maallaqaa xiqqoo harkaa qabuun distiin amma isin asitti argaa jirtan kunis nyaata asitti wal gargaarree jechuun miikkaadhaan asitti walii qiccaadhaa wal jiraachisuuf jirra. Rakkoo ajaa'ibaatu nurratti deemu jira. Mirga baqattummaadhaa kajaamuu isin qabnu. Baqattummaa sanuu nuti fakkeenyaaf ni dhageenye malee maal akka baqataan taateu nuyi maatis hin jiranii garuu UNHCR maandeeta isaa namni qabu isaan jalatti yoo dhiyeessine hayyee nagaa ni arganna jechuudha. Ammoo balaa sandaraniitti nurratti deemaa ture. Ergaas dhufnees namoota keenyas meeqas nurraa hidhanii rakkoo keenya himachuu hin dandeenyu. Namni maaliif as dhuftan jee afaan nagaa tokko baga dhuftanii taa'anuun jees hin jiru. Jiin nagaa balaa nurratti oofu malee. How long do you stay with this community? How long do they stay here? Hawaasa kana wajjin guyyaa hagam jirtanii yookaan hangam takka jirtanii? Ergaas dhufne har'a guyyaa 15 hawaasa kana wajjin jechuu. Kanaafuu hawaasni kun fakkeenyaaf akkuma amma isin gartan kana guyyaarraan dabalamaa deema. Yoo guyyaa tokko nama 500 ta'e guyyaa kaan nama 700 ta'a guyyaa kaan nama 1000 ta'a. Kanaafuu hawaasni kunis akkuma isin agartan kana gadiis ta'e olittis ta'e kuni guyyaarraa dabalamaa jira. Rakkoorraan nutti daamaa jirti. Did UNHCR officers contact them? Eegas dhuftan UNHCR wajji wal quunnamtii gootanii? Ati jechuun nama keessanis fidaa nama wajji haasaa goonuus ni jaanii namoota ergannees ni qabna. Garuu immoo waan erganneef furmaata tokko kan nuti maddii qaban. UNHCR to make for this community. Okay, maal gaafatanii UNHCR maal gaafachaa jirtanii akka hawaasa keessan kanaaf? Wanni nuti gaafanne gabaabduttuu jiin gaafin teenya gaafii lubbuu teenya tana osoo gartee har'aan tana asin nu nyaachisa asin nu obaasan ta'in duraan dursinee nagaa barbaada bakka tana lubbuu teenya tana bakka itti jiraachifannu dhabne biyya tana keessatti ilmaan keenya kadhalatee nun baratu nuti barumsa tokkoon argannu hojii takka argachuu hin dandeenyu maandeenni isaan nutti kennanuu dalagaa takkaas nu hiruu hin danda'u ni arganna yoo dalagaa takka argannee fidaadhaa deemaa damaanaa nun jedhu nuti waraqaa UNHCR argannu UNHCR hin beeknu nun jedhanii bu'aa takkaan malee biyya tana keessa nama waggaa 15 20 jiraatu jira 30 jiraatu jira ani akka mataa kiyyatti fakkeenyaaf amma waggaa 3 biyya tana jira takkaa guyyaa hulaa UNHCR duran dhaabbanni hojiin xiyya fakkeenyaaf nadaafaa fudhattee jiraachuu nadaafaa sanis lola biyya keessa deemaa jiru waan hin dalagadhee hin arganne jechuudha. Kanaafuu hojiin teenyas dhaabbattee waan jirtuuf duraanis namni humnaan jiraataa waan jiruuf waan kana ta'eef wanni takka furmaata nu godhamaa jirtus waan hin jirreef kanaafuu yoo dandeessan gaafin nuti gaafannes tanuu deebitees hin jirtu jechuudha akkuma walii galattu gaafii UNHCR tanuti gaafannes gaafii lubbuu teenya tana nu baraaraa jechuuti jechuudha kanarraa namni tokko kan gartee furmaata akkana isinii goona jee nu deebis hin jiru jiin gabaabdutti jechuudha. As we see, here is in front of the UNHCR Yemen Regional Office, the branch of Sana'a, and the different kinds of refugees gather in front of the UNHCR, fleeing from the war in Yemen right now going between the government and other powers involved in this country. Refugees come here, and they gathered here seeking from the UNHCR protection of their life to demand or request come here. They are more than 50 days, means that 2 weeks stay in front of the UNHCR. However, they requested the UNHCR protect them, provide for them assistance, life-saving assistance. Still now, the officers did not reply for them. Even they did not give them a loaf of bread. Refugees depend one on another to get their daily basis. However, they request the world, means that the community, the higher commission in Geneva, that pay attention for these refugees suffer here in Sana'a and make solution, meaning that refugees are suffering in Yemen more than 10 years, 12 years, 50 years. And the smallest time they stay and suffer in Yemen is 1 year and a half. So the refugees request protection, the final protection, meaning that life-safe protection. Uummanni kun jechuun uummanni kun amma asitti rakkina kanaan akkanatti yeroo baqataan asitti walitti qabamnee jirru kun jechuun namoonni bakka kanatti rakkina akkaan suukanneessaa ta'e gargaarsi tokko malee kan itti gaafatamummaa UNHCR qabu ijaan harkuu dhabanii
insanummaa ilma namaa jechuun ilmi namaa ilma namaaf waan gaddanni qabaachuu qabu dhabanii ilma namaa beelaa fi aduu fi qabbanaan rasaasa guyyaadhaa guyyaatti sa'a irratti deemaa jiru jalatti du'aaf jireenya gidduu ta'anii maktaba kana gaaffii gaafachaa jiran kun baqataa Somaalee, baqataa Oromoo, baqataa Itoophiyaa walumaa galatti Oromoo, Amaara fi Tigree baqataa Eertiriyaa maanditii UNHCR qabanii fi asylum seekerii appointment slip harkaa qabanii fi baqataa ganaa akka dhufee himan seeneen balaan isa mudannaan UNHCRtti dhiyeessee UNHCRiin kolgoltummaa gaafachaa jiru. haa ta'u malee UNHCR garuu bakka kanatti baqataa kanaaf gargaarsa mitiiti baqataa gaaffisa gaafatuyyuu qabanii hiisaa jiru waan inni qabu televiziyoon saamsaa jiru. Bakka silaa baqataa protectii godhu bakka baqataa heeguu bakka baqataaf itti gaafatamummaa amata hedduudhaaf mootummaa biyya kanaa fi namoota